kallattiiwwan kaa'aman keessaa dhimmoota gaggabaabaa kaasuudhaa fi kallattiiwwan tokkoffaan akka tokkoffaatti paartichi qorannaa isaa ergi qoratee booda akka kallattiitti kaa'ee paartii cimaa ijaaruu kan jedhu akka kallattii tokkotti kaa'ee jira jechuudha. Egaan paartii cimaa ijaaruu jechuun mataa isaatiin maal jechuudha kan jedhu sirriitti adda bahee kallattiin isirratti kaa'amee jira. Paartiin tokko cimaadha kan isa jechisiisu dhimmoota gurguddaa afuran tokkotu jira. Inni tokkoffaan yaada paartichi qabu mataan isaa maal fakkaata kan jedhu sirriitti ilaalamuu kan qabudha. Yaadichi immoo yaada duwwaatu hin ta'in yaadi paartiin sun qabu gara bifa barreeffamaa qabatee bifa sagantaatiin qophaa'uu danda'utu irra jiraata. Kanaaf paartiin tokko cimaa kan isa jechisiisu keessaa tokko yaada jechuudha. Lammaffaa irratti paartiin mataa isaatiin paartii ta'uu kan danda'u namooti cimoo ta'an yookiin immoo sagantaa paartii sanatti amananii sagantaa sana fudhatanii sagantaa sana hojiirra oolchuudhaa fi namooti paartii sana keessatti walitti qabaman namoota akkamiiti kan jedhu nama jechuudha. Miseensa geggeessaa wajjiniin dhimma wal qabatu. Kanaaf dhimmi lammaffaan dhimma humna paartii sana keessatti walitti sassaabamee yookiin walitti qabamee wajjiniin kan wal qabatu paartii cimaa ijaaruudhaaf. Sadaffaan paartiin tokko cimina qaba kan isa jechisiisu seeraa fi hojimaata qabaachuu isaati. Hojimaata cimaa, seera cimaa keessoo isaatti ittiin of bulchuu isaaf uummata seerrii fi hojimaati isa walitti fidu. Keessoo isaatti hojimaata cimaa qabaatee dimokiraasii keessoo isaatti dagaagsuudhaaf sirni walgahii of danda'e qaba, sirna fo'annaa miseensaa of danda'e qaba, sirna ittiin nama ramadu qaba, sirna ittiin nama buusu qaba moo hin qabudha paartiin tokko. Kanaaf uummataa fi isa immoo wanti walitti fidu seerri akkamittiin uummataa wajjiniin walitti dhufa kan jedhu hojimaataa fi seera of danda'e qaba moo hin qabu kan jedhu akka sadaffaatti kan laalamu jechuudha. Afuraffaan paartichi hojii qabatamaa maal hojjechaa jira? Yaada ergi qabaatee yookiin sagantaa ergi qabaatee lammaffaan namooti hedduun yaada kana fudhatanii keessoo isaatti walitti qabamanii fi geggeessitoota of keessaa filatee ittiin geggeeffamu ergi qabaatee sadaffaa seeraa fi hojimaataan kan bulu ta'uunsaa ergi mirkanaa'ee hojiin qabatamaan inni miseensota isaa keessatti paartii biyya bulchu yeroo ta'u immoo uummata keessatti hojjechaa jiru maal fakkaata kan jedhu dhimmoota kana afuranii bu'uuraan paartiin tokko cimaadha laafaadha kan jechisiisu jechuudha. Kanaaf ija kanaan yeroo laallu paartiin keenya paartiin badhaadhinaa sagantaa qaba, yaada qaba. Yaadi kun yaada ida'amuutiin kan ifudha. Akka hundi keessanuu beektan paartiin badhaadhinaa paartii yaadatti amanudha. Yaada isaa kana immoo barreeffamaan ifatti maalan hordofaa kan jedhu sagantaa irratti barreessee paartii qabudha. Yaadami kun immoo waliigala kan ittiin bitamu yaadama ida'amuuti jechuudha. Yaadami ida'amuu kun akka hundi keessanuu beektan dhimmoota gurguddoo sadii bu'uuraan kan yaada keessa galchee deemu dhimmooti baay'een jiraachuu hin danda'u. Yaadami ida'amuu hojiiwwan gaggaarii kaleessa hojjetaman cimsinee itti fufuu danda'u nurra jira jedhee amana. Lammaffaan dogoggoroota sirnoota darban keessatti raawwatamanii fi har'as raawwatamaa jiranii sirreessuu qabnaa jedhee amana. Sadaffaan immoo paartiin kun paartii seenaa kaleessaatiin jiraatu waan hin taanee fi har'atti waan hojjechuu danda'u nurra jiraatu hojjennee dhaloota har'aatii fi dhaloota egereetii fi dhimmoota bu'uuraa ta'an kaa'uu danda'u nurra jira jedhee amana. Kanaaf kanarraa ka'ee akka waliigalaatti paartiin keenya paartii cimaadha kan isa jechisiisu. Yaadaan yeroo laallu yaadama ida'amuu yaada namoota ta'e yookiin gosa ta'e yookiin saba ta'e ofitti qabee saba biraa ofirraa qollifatu tun ta'in sabaaf sablammoota biyya kana keessa jiran hunda walqixa kan ilaalu nama diinaa yookiin fira jedhee kan hin farrajne akka waliigalaatti hunduu biyya kana ijaaruu keessatti gahee isaa qaba jedhee yaada amanuu fi paartii piraagmaatizim ta'ee paartii siyaasa giddu galeessaa hordofu. Kanaaf ija kanaan yeroo laallu paartiin keenya paartii sabaa fi sablammoota hunda biyya kana keessa jiran hunda walqixa keessummeessuudhaaf hojjechaa jiru akka ta'e sirriitti fudhachuun hin danda'ama jechuudha. Lammaffaan paartiin tokko cimaadha kan jechisiisu miseensa inni qabuu fi
nama isa keessatti ijaaramedha akka jenne miseensota inni qabuu fi gaggeessitoota inni qabu wajjiniin kan wal qabatu jechuudha. Paartiin badhaadhinaa fakkeenyaaf dameen Oromiyaa miseensota gara miliyoona 6 fi tuqaa 6 kan qabu gaggeessitoota gara 64,000 olii qaba. Paartiin badhaadhinaa akka naannoo Oromiyaatti jechuudha. Akka biyyoolessaatti nama miliyoona 15 ol qaba. Akka haala qabatama naannoo keenyaatiin miliyoona 6 tuqaa 6 gaggeessitooti sadarkaa adda addaatti jiran gaggeessaa 64,000 ol paartii qabudha jechuudha. Miliyoona 6 jechuun biyyoota tokko tokko keessatti lakkoofsa biyya tokkooti population guddaa jedhamee fudhatamuu ni danda'a. Kanaaf ija humna namaatiin yeroo laallu baay'ina humna namaatiin yeroo laallu paartiin kun paartii guddaadha jennee fudhachuu dandeenya. Saba guddaa kan bakka bu'ee hojjechaa jirudha. Kanaaf ija kanaan paartiin kun cimaadha moo cimaa miti kan jedhu lakkoofsa miseensaa fi gaggeessaa fudhannee yeroo laallu waggoottan lamaan sadan darban paartichi miseensa bal'aadhaa fi gaggeessaa bal'aa kan horate ta'uu isaatti qabatamaadhaan kan agarru jechuudha. Ija kanaan yeroo laallu paartichi cimina isaa guyyaadhaa gara guyyaatti dabalaa akka jiru agarsiisuudhaaf jedheen jechuudha. Inni sadaffaan paarticha cimaadha kan jechisiisu hojimaata akkamiitiin bula paartichi. Paartiin tokko paartii cimaadha jedhamee fudhatamuu kan danda'u keessoo isaatti seera ittiin bulu yoo qabaate, seera ittiin bulmaataa yoo qabaate. Namni tokko kan isa bulchu kallattii namni ta'e kennu duwwaadhaan kan deemu tun ta'in hojimaata barreeffamee, seera nama hunda biratti beekamu miseensota sila jennee miliyoona 6 biratti beekamuu fi hoggansi namni 65,000 jedhamu sun seeraa fi qajeelfamoota hojimaata paartichaa sirriitti beekanii kan ittiin bulani malee sentraalii giddugaleessa tokko duwwaarraa kan hogganamuu fi namni ta'e duwwaan kan isa geggeessitu hin ta'in hojimaata ifa ta'e heera mootummaa biyya kanaa giddugaleessa godhatee kan bocame qabamuu hin qabudha. Wanni akka gaaffiitti ka'ee ilaalamuu qabu. Ija kanaan yeroo laallu paartichi hojimaata of danda'e qaba. Fakkeenyaaf namoota miliyoona 6 kana akkamitti filata? Namni miseensa paartii keenyaa ta'uu qabu nama attamiiti kan jedhu ifatti barreeffamee tarreeffamee kan taa'edha jechuudha. Sagantaadhaa fi kaayyoo paartichaa namoota fudhatan ta'uu qabu. Turtiin isaan miseensa ta'uudhaaf namni tokko erga gaaffii gaafate booda paartii keenyatti dabalamuudhaaf turu ifatti kan taa'ee jira. Karaa biraa namni tokko paarticha keessatti badii yoo balleesse badii isaa akkamitti adabama, akkamitti paarticha keessa geggeeffama kan jedhu ifatti barreeffamee kan jiru waan ta'eef kanaaf kanarraa ka'ee paartichi sagantaa of danda'e qaba. Yaada isaarraa kan maddu ittaansee dambii of danda'e qaba. Ittaansee immoo qajeelfamoota dambii sanarraa maddan kan qabuu fi ulaagaan paartiin tokko cimaadha moo cimaa miti jechisiisu akka waliigalaatti yeroo laallu paartii cimee gara fuulduraatti deemaa jiru akka ta'e qabatamaadhaan ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Dhumarratti hojii qabatamaa maal hojjechaa jira paartiin kun jennee fudhannee yoo laallu waggoottan sadanii darban sagantaan paartii kanarraa ka'ee fakkeenyaaf paartiin keenya sagantaa dinagdee qaba, sagantaa siyaasaa qaba, sagantaa dinagdee qaba, sagantaa hawaasummaa qaba, sagantaa dippiloomaasii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf sagantaa siyaasaa irratti biyyi kun biyya sirni ijaaru sirna dimookiraasiiti. Sirni ijaaru akka waliigalaatti sirna federaalizimiiti. Federalizimiin nu ijaaru sabaa fi sablammoota biyya kanaa hunda ija walqixa kan ilaalu sabootii fi sablammooti biyya kana keessa jiran ofiin of bulchuu danda'utu isaan irra jiraata. Afaan isaatiin dubbachuu, afaan isaatiin barachuu danda'utu irra jiraata. Akkasumas siyaasni nuyi hordofnu siyaasa giddugaleessa akka inni sila isinii kaasuudhaaf yaalii godhee siyaasa nama tokko daangaa biraatti dhiibee nama biraa gara biraatti dhiibutu hin ta'in akka waliigalaatti biyya kana keessatti walqixxummaan jiraachuu danda'utu irra jira jedhee kan amanu. Kanaaf kanarraa ka'ee dirreen siyaasaa akka bal'atu akka hundi keessanuu beektan waggoottan 6 darban hidhamtooti siyaasaa bal'inaan biyya kana keessatti turan akka hiikaman miidiyaan namni bilisummaan yaaduu, bilisummaan barreessuu, bilisummaan dubbachuu nama bal'inaan akka kabajamu gochuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa ture. Gama kanaan injifannoowwan gurguddaan dhufaa turanii. Kanaaf hojii qabatamaan gara dimookiraasii bal'isuutiin gara namni bilisummaadhaan akka yaadu gochuudhaaf, bilisummaan miidiyaa akka jiraatu gochuudhaaf dhaabbileen dimookiraasii kanneen akka dhaabbilee filannoo, boordii filannoo,
Koomishinii mirga namummaa akkasumas dhaabbileen dimookiraasii bal'isuudhaa fi mirga sabaa fi sablammootaa kabachiisuudhaaf hojjetan bal'inaan akka ijaaraman akka jabaatan of danda'anii akka deeman gochuudhaaf tattaaffiin godhame qabatamaadhaanii paartichi hojii qabatamaa keessa jiraachuusaa hojii qabatamaa hojjetee injifannoo gurguddaa galmeessisaa jiraachuusaa qabatamaadhaan kan agarsiise jechuudha. Lammaffaa gama dinagdeetiin akka hundi keenya iyyuu beeknu dinagdeen biyya kanaa rakkoo gurguddaa keessa akka ture hundi keenya hin beekna. Kanaaf dinagdee biyya kanaa fooyyessuu, hiyyummaa biyya kana keessaa dhabamsiisuu, badhaadhina hunda galeessa biyya kana keessatti fiduudhaanii lammiileen biyya kana keessa jiran kabaja akka argatan gochuudhaaf tattaaffiin hedduutu godhamaa ture. Kunis yaa'ii keenya tokkoffaadhaan fakkeenyaa fi hanga yaa'ii ittaanutti qamadii biyya alaatii galchuu dhaabuu danda'u nurra jira jedhee paartichi ejjennoo qabateen paartichi murteessee waggaa tokkoo fi waggaa lama gidduutti qamadii biyya alaatii galchuu dhaabuu duwwaatu hin ta'in qamadii ekspoort gochuun akka jalqabame hundi keessanii hin beektu. Deemee dinagdee biyya kanaa sochoosuudhaaf dinagdeen keenya immoo dinagdee qonna duwwaa irratti xiyyeeffatu hin ta'in industirii irratti, albuuda irratti, qonna irratti akkasumas tuurizimiidhaa fi ICT giddu galeessa godhatee sochii bal'aatti akka galu gochuudhaaf tattaaffiin guddaan godhame. Tattaaffiin kun bu'aa olaanaa galmeessisee jira. Practically paartiin keenya hojii qabatamaa keessatti jijjiirama qabatamaa fidaa jiraachuusaa kan agarsiise jechuudha. Gama hawaasummaatiinis, gama barnootaatiin, gama fayyaatiin cabinsa turan sirreessuudhaaf tattaaffii hedduun godhamaa ture. Asiinis bu'aan gurguddaan akka argamaa turan. Yaa'ii isaatiin sirriitti qoratee gara fuulduraatti kana cimsinee deemuu danda'u nurra jira kan jedhu akka kallattiitti kaa'amee jira jechuudha. Gama dippiloomaasiitiinis dippiloomaasiin keenya lammii giddu galeessa kan godhatu dursee biyya faayidaa biyya intarastii biyya eegsisuu giddu galeessa kan godhatuu fi lammiileedhaaf kabaja guddaa kan kennu akkasumas dippiloomaasiin keenya biyyoota ollaa irratti xiyyeeffatee ollaarra jalqabee kan hojjetu ta'uu qabaa jedhamee paartii keenya keessatti hojimaata sagantaa keenya keessattis ta'ee isa hojiirra oolchuudhaaf waa'ee biriiksii kaasuu dandeenya, waa'ee galaanaa kaasuu dandeenya, waa'ee waraana karaa nagaatiin fixuu waliigaltee Piriitooriyaa kaasuu dandeenya. Keessoo keenyatti immoo naannoo Oromiyaa keessatti waliigaltee rakkoo karaa nagaadhaan hiikuudhaaf tattaaffiin godhamaa jiru hundisaa akka waliigalaatti yeroo laallu bu'aa yaadama paartichaarraa ka'ee akka ta'e sirriitti qoratee kanaaf kanarraa ka'ee dhimmoota kana afuraniin yeroo madaallu paartichi yeroo yerootti keessoo isaa cimsaa jira. Gara fuulduraatti paartii cimaa keessoo isaatti cimee mootummaa immoo akka waliigalaatti cimsuu danda'u uumuu danda'u nurra jiraata. Asirratti xiyyeeffannoo guddaa kenninee hojjechuu qabna kan jedhu akka kallattii tokkotti kan taa'e jechuudha. Akkasumas immoo namooti adeemsa kana keessatti badii adda addaa dalagan yoo jiraate hojimaata fi seera paartichaa giddu galeessa godhannee of keessaa qulqulleessaa adeemsa kanaan paartiis cimsaa mootummaas cimsaa ijaarsa dhaabbileetii fi sochii nu barbaachisu gochuu danda'u nurra jira kan jedhu akka kallattiitti taa'ee kallattii kana hojiirra oolchuudhaaf olii amma gara gadiitti hojiin koominikeeshinii hojiin maree uummataa sadarkaa adda addaatti hojjetamaa jira. Kana waggoottan kana lamaan sadan cimsinee kan itti deemnu ta'a jechuudha.